jawaati biratti jenni tasii galbee isii ma itti jibaattee lolu jirti akkasitti isii dhalleemma firraa miila hiine mana kan ijoollee irraa naannoo olaatti jifne tattaa'u jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota nagaa jirtu kan naatuuf salaaminni fi kan jaalalaa kan inni irraa buqqa'ee isin haa ga'u isin jechaadha. Egaa waadaa waan isin seenne lafan keenya arraan tana kunoo ani darsiin kaate akkaataa itti biraa dhiifnee deemuu dhabnee anaa fi aashaadhaa fi taajuu qofaatu bira jira. Gollee artillee kaa arraan tana jawaadee biratti akka deemu isaaf hayyamnee inni ammaan tana jawaadee bira deemuuf deema. Takkasitti gaatee isinis du'aa nuuf godhaanilleen ka sababa dasiittiin bakka tana taa'u jira malee anis silaa gartee obboleessa kiyyaafni furmaatee obboleetti tiyya cinaa ni dhaabbata jee akkaan tanaan dura dubbadde isinis quba qabdanii inshaallah arraas lafatti hin deefnee abdii fi zakkoo waan inni taa'u isinis akkuuf teessan maaliif eegaa naafi gollee artiidhaa kaatii walitti araaramne inshaallah innis hanga tanaan dura akkuma isin hundinuu beektan rakkataa Oromoo hundaaf nama sagalee ta'aa ture bira dhaabbachaa ture biyya kana keessatti yuutuubaroonni yaman gurguddaan rakkina sabaa dhiisanii waan biraa odeessuu malee waan takkaallee dubbachaa jiranii kanarraa anis akka nama tokkotti komiin qabaa ammoo isin du'aa nuuf godha tadassu tanaan jabaatee isinillee haala hamaa keessatti ammallee rifeensa firraa jettee maal if gootii fi aashumaa fi anaa fi nasruudhaa fi taabitu olii qaqqabu jira hanga kaameeraa duratti isin as baafne malee akka hamaa keessa jirra saniifuu isinis du'aa nuuf godha kabajamtoota fi hordoftoota taa kanaati isinis gaa nu cinaa dhaabbadhaate keessanillee komentii jalaan nuuf barreessaadha warri keessaa fi karaa onlaayiniitiin illee bilbiltanii rakkina biyya tana keessa deemuu jiruuf nu gaafachaa jirtaniis inshaallah tajawaadeetii fi tafurmaata irra gollee artiidhaa yoo dhaqe furmaata itti godhaa jeetii yaada. Akkasitti gaatee hordoftoota kiyya anis kunoo akkuma isinis agartanitti dawaa dhaan ammaan tana dawaa isiisan barbaadee bitee dhufee meegaa taaju yoo Nakala kana nagaan kota nagaan kota dasiin oo kamii ammoo dasiin waa waljaan qabdu ammaan tana isiidhaas anaa fi nasrulleen ammaan tana ni deema jeesuma gabbee jabaatiirratti deema jeenni tasii gabbee isiima itti jibaattee lolu jirti akkasitti isiidhalleemma firraa miila hiine mana kan ijoollee irraa naannoo olaatti jifne tattaa'u jira. Akkamati dawaa harkattee dawaa fideetiin jira gaa akka bartee sana jaan sanitti gaatee itti goona inshaallah ni fayyiti isinis ammaan tana akkaan isin jee aashaan birii jirti mukan aashaan ni jirti isii bira jirti ammaan tanaaf isii bira jirti dubarraa haala wayyaati mukan akkuma kaleessani akkuma idaatti miyyoon akka kaleessan irratti jibaattee harkaaduu nama deeftu huccuudhaas waan takkatti kana qabdi amma bakka meeqatti bakka eessitoota akkatti gadumaa hundeeftu. Idaan kun dadhabe mana maraataa yoo isin hore. Mana maraataa kana geessuun barra waa naman dhibdu. Eega mana maraataa kan geessite atichi booda nama maallaqa guddaa harkaa qabu yoo taate malee dhayixee namuma kee kanaa ulaallachuu hin dandeessu bakka tanaa yaadana ta'e baran. Nama garsiisanii nama garsiisanii bar. Dhaabbala isa kiyya nama meeqaa akkana rakkatee bakka tanaan meeqaatu san booda maraatee eega kan geessan akkanuma deemu jira wal jala namni maraataan eega tokko geessanii hoggaa mana maraataa san naqan firrisaa kun amma ni dhayinee laallanna jee hoggaa dhaqee dadhabe aaruma sani sammuusaa garagaltee meeqaan tani maraatee shaaraa irra deemu jira duubame akkam goone yaabbileessa duubame yaabbileessa kiyya rabbi nu alaafisu dawaa kanatti gooneeti dawaa kana eegatti goone yoo dawaan kun waati qollee furmaata nuuf fiduu baate sheekan itti barbaanne yoo ta'u sheekaatti irraa dhaabbachuu baattee dadhabne gaa baaraan biyyatti haa deemtu baaraan biyyatti haa galtu malee akkasi galchi an akkasa jettee mana maraataa san geessutti hedduu qalbii nan gammadu. Yoo uummata isiitu dhibdee takkanaatti gaafa hojjettoota hordoftoota keenya akkuma isinis dhagaa eeggattan tajaajilaa hedduu takka nu jabaattee qalbii nu cabsitee jirti isinis du'aa nuuf godha.
du'aa nuuf godha jabaadhaadha haala hamaa keessatti dasiin har'aan tana kaanii tanaan durallee koo dhabnu taate hammaattus haadha manaatii wajjin jiraachaa turre hamtuu ishiidhaa hin fedhu saniifuu isiinis gaa kunoo har'aan tana miidhamteeti haala hamaa keessatti du'aa nuuf godhaadha gaafa gartee isiin fayyitee tanamaa keessatti deebitee ilmaan fayyuullee baattu wayyoo itti bakka isin nuun jettanillee anis deemeetiin dhaqaa taayisii sanaatti dhugaa waadaa keessanillee guutuu na hanqisee inshaallah du'aa nuuf godhaadha gaafa isin tun fayyite achiniin dhaqa takkasitti itti taajuu keenya hordoftoota salaamni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya bakka jirtanii nageenya rabbii isin irratti haa jiraatu. Har'aan tana yoo isiillee dasiidhaas yoo jala deemnee akkanatti du'aa kana guutuu goonee fi mala tokko itti dhabne akka furmaataa tokko ittuma yaanna nutilleen irraa hafuu yaanu obboleewwan kiyya isinis du'aa nutti godha bakka jirtanii yaada keessaniinis nu gargaara namni tokko addaa fagaatus yaadaan beeytee wal bira dhaabbata yaada keessan risaalaadhaan nu barreessitaniis akkasitti wal bira dhaabbanneetuma wal malee waa takka waan qabnu tana keessaan immoo baana inshaallah ana eegaan inni suruudhaa fi kannaa waliin naa fayyanu tunarra na dhibdi jeellee jaaduuti waan takka yoo atummaan itti deemteetuma irraa garagalu baatte wanni san numa dhumti rabbiin tokkichi nu haa fayyisu dhukkuba kanaa kanaan nama biraallee hin qabiniiti tafayyadama sammuudhaatu rakkoodha. Biyya namaa keessatti silaa biyya teenya keessa jiraanne yaa aalii ollaa keessa jirta firii ta'e keessa jirta namuutu furmaata si hojjitti ilaala as keessatti namni amma aarri akka fedhattuu jaarsaa jaartiin duunuma dhufa arrabaa fi ilkeenuu waluma dhoyti ammallee sanuma ta'e jaarsi akka feete taatus rakkoo jaartiidha irraa hafuu hin danda'u. Alfaayyuu na harkite barreetti sharattii. Amma edaa sillee ni dhoyte jaanii akkasumatti. Gartuu afaan kana baay'ee jala dhoytee laayidii guddinidha. Kan akka jiru kan guddina gartaa. Afaan kan jala dhoyte yoo na garte itti sharattii. Yaa obboleessa yaa rabbi haa fayyisuutii mee du'aa uumatti gooneeti du'aa kanatti goone du'aa idaas akka ajaa'ibaatti itti goona. Rabbiin tokkicha irraa fuudhu. Mana hakimaa geessinee yookaan. Mana hakimaa kana ni geessina jennee yoo nuti kaane. Mana maraataa dabarsaa jira. Mana maraataa dabarsaa jira. Bakka sanii baramaasis. Dubbii mana maraataa sun jabdeesitti. Eegaa. Duuba mee kaayeeti taajuu keenya kaase dawaa kanaa sitti goggooti. Anummaan tanee nagatte gartee yaa'ii guuti. Angura dawaatti gooti goggodha. Hidha gitte amma. Dawaa miila inni taa'u jirti barboo. Aashaan isiidhaa fi ijoollee si adda eeguudhaan. Mana kana keessa suuqaan dukkaanaan dhagadhattee mana kana keessa gabboo kutamtee jirti dalagaa si achi akkasumas dhabdee mana deebitee yoo isheen dukkaanaan dhagattee haate ijoolleedhaan walitti dhufanii ijoollee qabdi ijoollee takka qabnaan ammas harkaa baasuun seetiif jaba. Sossobdee mallaalleen fakkeenyaaf. Yaa akhi nama fayyaa qabu soboo beeka. Miidhaa situu gartee bakka maallaqa taatu baate maallaqa isii bakka ittiin deebisaaf yaa bu'e. Maallaqaas laayis bakka inni deebi'e maallaqni. Tanumarraa wanna taateen baan. Isiin tanumarraa wanna taate hanqa dawaa harkattu maallaqa sanamma maallaqaa fi wanta dabeetii duba nama fayyaa qabu maallaqaa fi maallaqni keettisiif kan namaa ibiddi dibeesii jettee maaliif itti haasofte gartee sammuushii tanaa akka tasgabbeetu gartee nama godhaa beekadhu. Nama godhaanis ittumaan haasawa daqiiqaa lama yoo dubbii bareedduu naa dubbatte ichi booda waan dubbachuu jirtu tana tartiibaan hin haasoftu kan waliin laayiti. Waa xiqqoo hojjaaseetiin taate hayyeen hanjetti waan hin hanjuun tana naa fudhattee abbaa daqiiqaa lamaaf akkana hojjaasoine ammas garagalteetuma waan biraa eegalte akka waan namni tokkollee isii bira hin jirreetti ana kataa'u kana tiyyalu uumamaan qabdu jechuudha. Bartaaduu kan inni beekta amma nuti doktorummaan qabnu sheekummaan qabnu si galtee akkaataa silaa isii keessatti wallaan hin beeku. Maaliif anamma wanni gartee mana hakimaa kanaaf waan nama sheekaa kana jiruuf isaan kun dhibdee isii tanaa ni beekan. Si galtee waan akkana dawaa jedhamu itti gartee waan akkanaatu gartee nama akkana ta'e dawaadha jenneetu gartee dawaa ol kaanee halkanii guyyaa barbaaduu malee waan isii dawaadhaa takkallee hin beeknu beekatu. Kanaaf subbuu takka mana hakimaa geessine akka yoo bar namni tokko yoo ka'ee shaaraa irra hojii deeme obbaa mana keessaa gabbaaftee ala kana deemuudhaa deemu. Waa xiqqollee si qabamee si hojii deeme innaa waan nama akka silaa nama qaamni dhukkubuu yoo taate
yoo inni shaaraan roggaa deemu deemtu karaa kanarra akkasi qabdee deemtanii si ala deeme mana hakimaa ni geessisa. Dura immoo mana keessa dawaatti gooneetuma hoggaa isiin bakka san nu geesse nu ala deemuu san hoggaa geesse fuunee mana hakimaa geessina malee akkanatti mana keessaa gabbaasuun hin taasifa. Asuma waatti goggoona. Hedduu wanti ollaatis kaama biyya Arabaa tana keessa ni beekame amma halkan fa'a takka lama guyyaa lama mokkana hirriibaa fi waan akkana garre nutis akkuma si isuma gubbataa hojirra hoggaa isiin ijjite maaltu maal ta'e isin nama akkam godhu jirtan nama jeesu jirtan moo jaaniiti oloriyaan ulaa sana numa tuman halkan kana guutuu ulaa kana qawqoo godhaatuma bulan nama fayyaa hin qabne nu biree jennee tuma sossomneetuma firraa gaddeebiif takkasiiti mee egaa takkanaati hordoftoota keenya gaatimee haala hamaa keessa jirra du'aa hin godhaadha inshaallah gaafa isin fayyide waa hundaa ofaati fiidiyoo gammachuutiin waa hundaa fiidiyoo gammachuutiin hanqoon deemnitti nagaannaa tura tana jee isinitti himuudhaaf jechaan naanqataa waa'ee isirra haala hamaa keessatti isinillee du'aa itti nuuf godhaa rabbiin haa fayyisu jaati nu gargaaraa yaadaan